Akkam jirtu Faayisaa Best One Financial irraa. Arraa PPP loan forgiveness application yoom gochuu qabnaa isa jedhuu fi yoo yeroon forgiveness application kana yoo gochuu dinne maaltu ta'a isa jedhu wajjin ilaalla. Egaa yoom PPP loan forgiveness yookaan immoo PPP loaniin tola kanuuf ta'uu fi yoom application isaa submit gochuu qabna isa jedhu mulaallu filannoo waan lama laaluu qabna isa dura. Inni kun maali? Inni dura laaluu qabnu tokkoffaa torbee meeqaaf fayyadamne PP loonii fudhanne kana torbee meeqaaf fayyadamne isa jedhu dura laaluu qabna. Egaa filannoo lamatu jira. Tokkoffaa torbee 8 fi fayyadamni kan eeyyamame tokkoffaa torbee 8 fi filannoon inni lammeeffaa immoo torbee 24 fi fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa yoo Juun 5 2020 fudhanne ta'e liqii kana torbee 8 fayyadamna. Of course yoommoo anoon barbaadu torbee 24 fi fayyadama jennes immoo isa gochuun dandeenya. Anyway, torbee 8 fayyadamne yoo ta'e gaafa torbeen 8 sun dhumu qabee ji'a 10 keessatti forgivenessiif apply gochuu qabna. Kuni jechuun fakkeenyaaf gaafa fudhannee qabne gaafa liqii sana fudhannee qabne jennu April 1 2020 yoo liqii kana fudhannee irra ta'e achi April 1 2020 qabne torbee 8 lakkaawwe jechuudha. Torbeen 8 kun meeqa irratti dhuma? Gaafa May 26 2020 dhuma torbeen 8 kun. Egaa erga torbeen 8 dhume kana kaasee ji'a 10 qabna jechuudha. PPP loan forgiveness application kana gashuuf yookaan immoo looniin kun liqii akkanu tola akkanu ta'uu fi application kana submit gochuuf erga fayyadamnee finne erga akka fakkeenya maatii May 26 2020 qabee ji'a 10 qabna jechuudha. Okay? Yookaan immoo liqii kana kan fudhanne June 5 2020 booda ta'e definitely torbee 24 qabna yeroo fayyadama. Okay? June 5 2020 booda liqii kana fudhanne yoo ta'e torbee 24 qabna liqii kana fayyadamuuf. Erga torbeen 24 kun dhume booda ji'a 10 qabna. Forgivenessiidhaaf immoo yookaan immoo tola akkanuu ta'uuf immoo apply gochuuf ji'a 10 qabna jechuudha. Mee asirratti immoo fakkeenyaa fi yoo torbeen 24 kun yookaan immoo fayyadamnee kanuun finne torbeen 24 kun October 30 2020 ta'ee October 30 2020 kaasnee amma August 30 2021tti anytime forgivenessiidhaaf apply gochuu dandeenya jechuudha. Egaa fayyadamnee kan xumurree yookaan immoo torbeen 8 sun yookaan torbeen 24 itti fayyadamne sun October 30 2020 dhume yoo ta'e akka fakkeenyaatti October 30 2020 kaasnee amma August 30 2021tti yeroo barbaanne forgiveness application kana submit gochuu dandeenya jechuudha. Kuni kana. Lammeeffaani yoo August 30 2021 kana yookaan immoo ji'a 10 nuu kenname kanatti yoo forgivenessiidhaaf apply gochuu dhiifne maaltu ta'a isa jedhudha. Egaa jiini 10 sun yoo darbe utuu nuun apply forgivenessiif yookaan immoo tola akkanuu ta'uuf apply tuun godhiin automatically liqii ta'a jechuudha. Liqii yoo ta'e immoo dhalasaa wajjin kafaltii jalqabnaa jechuudha. Yoomii jalqabneeti amma fakkeenya fudhanne kanaanii August 30 2021
yookaan immoo erga jiinii kurnan nuu kenname sun dhumee jalqabee akka liqiitti lakkoofnee dhala isaa wajjin kafaluu jalqabnaa jechuudha. Kana duwwaa immoo miti. Yoommoo apply gooneennaan liqii sana kanuun ittiin fayyadamne fakkeenyaaf PP loonii mindaa hojjetootaa kafaluuf rentii biizinesii yookaan mana kiraayii biizinesii keenyaa utility biizinesii keenyaa waan adda addaa ittiin fayyadamuuf nu fayyamame. Yoo kana dhiifnee waan biraatiif fayyadamnee PP loonii kana dinaayii ta'uu danda'a jechuudha yookaan immoo tola ta'uunsaa hin hafaa jechuudha. Waan eeyyamameef yoom fayyadamii nafne tola ta'uunsaa hafee liqii ta'a jechuudha. Yoo liqii ta'e immoo ammas persentii tokko wajjin akka liqiitti deebisnee kafaluu jalqabnaa jechuudha. Inni kunis immoo kafaltii kana ka jalqabnu erga fayyadamnee finnee ji'a 10 lakkoofne ji'a 10 sana boodaati kan isaan akka liqiitti lakkaa'anii kafaltii jalqabnu jechuudha. Inni gaaffiin sadaffaa yoo fakkeenyaaf tola hin ta'u jedhamne yookaan immoo tolas hin ta'u sababiinsaa waan eeyyamameef hin fayyadamne yoo jedhamne yookaan immoo yeroo jedhame sana keessatti yeroo fayyadamnee finnee ji'a 10 nuu kenname sana keessatti yoo forgivenessiidhaaf apply hin godhiinafne yookaan immoo tola akka nuuf ta'uuf apply hin godhiinafne kafaluun nurra jira jenneerraa ammamiif kafaltii kana kafalla isa jedhudha gaaffiin sadeeffaan. Ammamiif kafaltii kana kafalla yoo kafaluun nurra jira ta'e. Liqii kana ka fudhanne Juun 5 2020 dura yoo ta'e Juun 5 2020 dura yoo ta'e kan liqii kana fudhanne kafaluun nurra jira yoo ta'e waggaa 2 kafalla. Waggaa 2 maallaqa isaa liqiitti gaddarame sana tola ta'uu baatee isa liqiitti gaddarame sana dhala isaa wajjin waggaa 2 guutuuf kafaluu dandeenya. Yoommoo PPP loonii kana Juun 5 2020 booda fudhanne ta'ee tola nuu ta'uu dide yookaan immoo yeroo eeyyamame sana keessatti akka tola nuu ta'uuf apply hin godhiinafne waggaa 5f kafallaa jechuudha yookaan immoo amma waggaa 5tti kafallee ofirraa fixuu dandeenya jechuudha. Egaa kana fakkaataa har'aaf qabadhee kan hin dhufe gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti gaaffii keessan nu barreessaa. Best One Financially subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Video biraatiin amma deebinee wal agarrutti nagaan ta'a.